maal si garsiisa kun? Oromoon hangam diina akka horate. Yenoo Ziyaad Barreen Somaaliyaa bulchaa ture biyyi teenya daangaan Great Somaaliyaa waan jedhu humna waan jedhu deeman har'allee waan kaartaadhaan lafa taa'ee jirudha. Fe'iin tokkoon fakkeenyaaf Mustafee yoo fudhatte paaspoortii Somaaliyaa qaba, paaspoortii Itoophiyaa qaba, paaspoortii Eertiraa Jibuutii qaba, biyyoota garagaraa paaspoortii qaba. Nama arraba 4-5 nyaatu jechuudha. Yoo jarri yoo hammaatte gadi galu. Deengadda fakkeenyaaf Dirreedawaa walgahii ture. Walgahiin deengadda Dirreedawaa ture. Manguddoon walgahii sana irratti haasawa san gaggeessan iddoon isaan irraa dhufan eessa jedhamu Somaaliyaa irraa dhufaniidha. Har'a qofaa miti bara mallas ture yuunivarsiitiin Jijjigaa yeroo ijaaramu. Kaasaa yookiin ammootu lafa yuunivarsiitii uummata sanaaf ijaartaami kaasaa nyaatan aflaamatti nyaatan. Aflaamaan isaan itti nyaatan suni yeroo marsaa duraa wanti kennamee fanqatee marsaa lammaffaa manguddoon eessaa dhufte manguddoo Somaaliyaa Itoophiyaa qalabanii geessaniiti manguddoon marsaa lammaffaa aflaama san barbaadu Somaaliyaa irraa dhuftee marsaa lammaffaa aflaama nyaatan lafa yuunivarsiitiin isaanii irra ijaaramu irratti. Kanaafi manguddoon amma Abiy Ahmed yeroo manguddoo Somaaliyaa fidaa osoo jedhe parsantiin 50 manguddoon isaanii eessa irraa dhuftu Maqdishoo irraa dhufti. Laalu badhu. Nuti garuu akka Oromootti wanti dhibu yeroo jarri asii hanga gadii hanga Indiyaa Ooshiiniitti namni hawaasni kun sabni kun walii galu Oromoon kenna immoo Booranaaf Walloo waliin dhaabbata. Tole mee asirratti yeroon geesse tanaan dura akka seenaatitti Muhammad Ziyaad Barree kan jedhamu kan Somaaliyaa bulchaa ture. Sumaalee gudditti hin ijaarraa sagantaa jedhu baafatee ture jedhan. Kana jechuun Somaaliyaa dabalatee Jibuutii dabalatee Somaaliyaa Itoophiyaa dabalatee Somaaliyaa Keeniyaa Gaarisaa kana dabalatee tokko goonee Somaaliyaa gudditti ijaarraa kan jedhu ture. Lafti teenya immoo hanga Hawaashii lafa keenya Harargee guutumatti qabatee Dirreedawaa guutumatti qabatee Baaleen haga ol gobbaa akkas gammoojjii Baalee guutumatti fudhatee jechuudha. Hawwiin isaanii san ture. Amma immoo yeroo ammaa kana waan hawwii san hawwii abbaa isaanii san galmaan gayuuf deeman fakkaatan akkaataan falmannaa lafa isaan gochaa jiran kana mee kana akkamiin ilaaltate? Dhugaa dubbachuudhaaf kana nuti ofitti ilaale. Ofii keenya ofitti ilaallee akka itti ilaallu hin jiru. Ofii keenya ofitti cadhifnee akka itti ilaallu hin jiru. Caffeen Oromiyaa bulchu maal dalaga yoo ibsan ganaa irratti bahu. Caffeen Oromiyaa Oromoo bakka bu'ee Dirreedawaa isaa bakka bu'u naannoo Somaalee Baaleen gammoojjii kana hunda namni keessaa filatameera uummanni isaan fileera. Maal dalaguudha? Maali wanti isaan achi dhaqaniifidha? Humni poolisiin Oromiyaa maal itti eegsise naannoo Somaalee ittisuudhaaf yeroo naannoon Somaalee humna isaa hidhachiisee akkuma amma dura waraana hawaasa isaanii buqqise ilmaan Oromoo buqqise har'a immoo ilmaan Oromoo hidhatanii harkaan qabanii. Dhaabbadhaa waliin jechuu walitti dhukaasuu hin barbaadu. Akka walitti dhukaasanii bitamuu kan barbaadu. Dhaabbadhaa daangaan keessadhaas as dabartan taanaan ifatti walitti dhukaasne jechuun hin danda'amu. Barkanaa miti bar baalaa daraa hidheetiin guyyaa gurbaanii maraataan finfinnee suni ani Dirreedawaa baalaa daraa nan jennaanin muummichi ministeeraa maal deebiin lebseef galtsi xoorannet ውስጥ እንገባለን jedhe. Daangaan biyyaa sarbamaa galtsa xoorannet ውስጥ የማያስገባ ነገር akka afaan isaan jechuudha. Maal yoo jette aangoo gubbaa waliin qabaa nutu ajajaa osoo isaan gubbaa irra ta'aniitiin maqaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhee hawaasni biyya alaallee alagaa wanta irra walii galaa jiru Oromoo biyya bulchaadha. Oromoon biyya bulche taanaan ammoo lammata deebinee 4 kiiloo seenuu hin dandeenyu. Karaan 4 kiiloo ittiin seenuu dandeenyu naannoo kana dhiphisu lafa isaanii guurachuu hifachiisuudhaan mootummaa kana ummannummaan isaa itti akka achi kaasuudha kan barbaadamu. Oromummaan Abiyyiin jedhu kun harkaan hin kaasani hin danda'anis dhugaasitti maal. Tokkoon naannoo Amaaraa irraa hanga fedhan haaloo dhanii fidanii Abiyyiin kaasuu hin danda'an yoo Oromoon itti makamin. Tigreen kaasuu hin dandeettu yoo Oromoon itti makamin. Somaaleen kaasuu hin dandeettu. Sabni kamuu kophaa isaa kaasuu hin danda'u. Walitti dhufanii hundi isaanii kaasuu hin danda'an. Garuu yoo Oromoon ufifatee Oromoon uf jibbee sabuma biraa tokko yoo ofi qabe kaasuu ni danda'a. Kanaafi kana arguu dadhabanii jarri keenya. Jara keenyaaf gorsa isaanii qabdama maali? Waa hundinuu isaan harka jira. Baankiinis, taankiinis, aangoonnis, hawaasnillee waa hundinuu isaan harka jira. Hawaasa keessan ofitti qaba. Hawaasa keessanitti duddan garagalina. Namni hawaasa isaatitti dudda garagalee booddeen isaa salphinaadha. Kana gochuu dadhabanii kana yoo godhani probably warri deeme kun yoo xiqqaate nu kabajuu danda'u qaban. Sodaatamuu qaban. Yoo xiqqaate kabajuu. Bar wanti kabajaa saree abbaan kabajne deebisee bira dhaarii bara. Yoo si sodaatanoo saree teetii miti karaa sareen tee baatu hin baane. Atuu yoo saree jabaachuu qabaatte laal atammoo saree jabaa qabaatte namni situ kun jiru. Yookaan ofii jabaa ta'e yookaan saree jabaa qabaadhu. Kana jechuun maali? Yookaan mootummaa Oromiyaa jabaa yookaan immoo waardiyaa si tiksu kan daangaa tan teessisu jabaa ijaaradhu. Oromoo fi Oromiyaa irratti lafti lafee teenna kanarratti diriiriin godhamu tokkollee jiraachuu hin qabu. Mariin godhamu tokkollee jiraachuu hin qabu. Hadha Somaaliyaadhaaf jenna barnuutu itti cal'ise jijjigaan ta Oromooti. Fakkeenya tokko si hima. Maatii tokko jira magaalaa kana keessa Somaalee dhalattuu jijjigaati. Afaan Oromoo 100% anaaf ati akka isiin haasofuu dandeettu sanatti haasofuu hin dandeettu. Kana jechuun maal jechuudha? Zamanuma isiin dhalattu iddoo sanatti magaalaan Dirreedawaa Oromoo dominated magaalaa Oromoo akka taate hawaasni Oromoo magaalaa sana keessatti dhibbatti hawaasa achi jiru hawaasa afaan Somaalee dubbatu dominate akka godhee jirudha. Waggoota 30 kana hoo godeen hanga misoomtutti jedhameeti Mallas Zeenaawii Hasan Alii fa'aa waliin ta'aniiti. Jijjigaa magaalaa yeroodhaa jedhanii temporarily magaalaa guddittii jedhaniitiin kennaniif achumaan achitti hafte. Dubbiin Dirreedawaa fi dubbiin Jibuutii wal fakkaata. Jibuutiin waggaa 60tiif kontraata Faransaayii kennamte. Achumaan achi taate.
Har'a kunillee wanti ta'e jechuudha jijjigaanillee yeroodhaaf jedhamee kenname hanga ta'an misoomsatanitti warri ta'an misoomsifne maallaqa isaanii kennamu gad dhugaa turanii taanii kaa dhodhoyaa turanii gadiin facaasanii lafatti har'a qabatanii har'a Oromoon jijjigaadhaa miti Dirree Dawaa irratti ani abbaa jechuun dadhabee sadarkaa jirutti yoo arginu kun Oromoodhaaf salphina. Tole galatoomii yeroon geesse akka gaariitti ibsite mee Dirree Dawaa kara Dirree Dawaatti haa deebinu. Dirree Dawaan akkuma beekamtu magaalaa Oromooti. Magaalaa bara dukkanaa yeroo magaalonni Oromoo bara gabroonfataan afaan Amaaraatiin magaalonni Oromoo akka dubbatu dirqisiisaa ture. Dirree Dawaan magaalaa afaan Oromoo dubbachaa turteedha. Akkasumas magaalaa hayyoota hedduu oomishiteedha. Laffiin isii gandiin isii yoo ilaalte afaan Oromootiin kan jiranidha. Sumaaleen achi keessaa akka beekutti naannoo Afateessaa kan jedhamu qofa ture kan isaan jiraachaa turan. Magaalaan guddittiin hayyoota hedduunuuf oomishte suni maaltu isii mudatee magaalaa sabaaf sablammii akka taatuuf itti murteessan? I think magaalaa tana irratti hojjetame. Qajeellotti mallasfaati qajeellotti irratti hojjetanii ani yeroo an Dirree Dawaa ture namni Dirree Dawaa bulchaa ture Tigree ture. Mallasfaati OPDO walitti qabdee lafti tun teessanii lafa teessan tana abbaan isinii jarri kun homaa miti kanaaf jabaadha jedhu. Somaalillee dhaaba isaanii paartii siyaasaa isaanii walitti qabanii wanti isaan jedhanii magaalaan tun teessanii daangaa keessan irra jirti jara Oromoo tana inaa bal'ina isaaniitiin xabbaa boshinaachoo maal naachoo as chaggaruun kanaaf wanti isin godhuu qabdan lafti tun teessanii jabaadha jedhanii. Jidduu tana lamaanitti ammootu ammaaf garuu isin lamaan akka walitti hin buune nutu bulchaa magaalaa jedhanii. Magaalaa bulchaa turan hanga dhumarratti namni dhumaa yeroo jalqabaatiif aangoon itti kenname Abdulaziz Muhammad kan amma asitti ambaasaadara turee fi booda asitti hafe kana jechuudha. Achi booda mootu waggaa 5 Oromoo waggaa 5 Somaalee jedhanii kootaa kaayanii kootaa san guyyaa kaayan lafa tana qixa qabdan waan jedhu murteessanii bira deemanii jechuudha. Whereas akkuma ati jettee baandiin Somaalee tokkochi kan Dirree Dawaa keessatti dhaabbatee jiru. Sirbi Somaalee tokkochi magaalaa Somaalee Dirree Dawaa keessatti dhalatee kan sirbamee jiru. Magaalaan sun kan beekamtu sirboota afaan Oromootiin. Alii Birraa fa'aan. Artistoota tokko magaalaa san keessa ba'an Oromoon hundi ni beeka. Baandiin Arfan Qalloo iddoo itti hundaa'e iddoo sani. Artistiin afaan Oromoo mee ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Jiddu galeessa magaalattii yoo ilaalte jettu amma Qafiraa afaan Oromoo malee wanni biraan dubbatan. Oromoo malee nama achi keessa dalagu hin argitu. Caataraa yoo fudhattee jettu akkasuma jechuudha. Tayoon yoo fudhattee jettu akkasuma jechuudha. Oromoo qofatu dalagata. Jiddu galeessa Caataraa akkasuma Lagaarree Ammassanyaa Ganda Gaaraa Kooneel kan jirti afaan Oromootti dubbatama. Ganda qoree dabalatee Saabbiyaan dhiyeenya kana dhufanii qubatan warri Amaaraa kunniin jechuudha. Qubataniitu yeroo gabaabaa keessatti paartii wayii wanta jedhanii achi keessa fiffigaa turan jechuudha. So maalii fi lafa Oromoo yookaan lafee Oromoo taate maalii fi mootummaan kun dabarsee kennuu isa feesise? Yeroo uummanni kun immoo ka'ee falmatu dura dhaabbatee kaan hidhee kaan immoo yaani keessa sirrii miti jedhee uggura. Deebii kana kan deebisuu qabu namoota mana maree Dirree Dawaa magaalaan Dirree Dawaa mana maree isii qabdu san keessa warri jiran deebii kanatti yaaduu danda'u qabani. Ilmaan Oromoo carraan isaanii kennee guyyaan harka isaan buusee yeroo ammaan tanaa Dirree Dawaa bulchaatiin jiran itti gaafatamummaatu isaan irra jira. Seenatu itti gaafata jara kana. Waan gaarii gaaruma qofa qabaachuudhaa miti. Gaaruma qofa qabaachuu osoo hin taane mirga keetii fi mirga saba keetii falmattee hanga xurii qeensa keessaa mirgi saba keetii hanga akka achiin fudhatame gochuun dirqama kan keeti. Garuu wanti jarri godhaa jirtu maalidha? I think Dirree Dawaa irratti rakkoon jiru kan argaa jiran. Illiitiin Oromoodhaa kanneen siyaasaa beekna jedhaniitiin biltsiginnaan iddoo sana kaa'atte daa'immani. Siyaasaa hin beekan. Hin beekan. They are immature politically. Garuu osoo abbootii amantii ta'anii wayya. Including kantiibaa dabalatee. Kantiibaan osoo abbaa amantii ta'e abbaa amantii jabaata garuu nama siyaasaa jabaa ta'uu hin danda'u. Siyaasaan ati nama hundaanuu walitti hin bu'u guyyaa jette haqa kan kee haqa sitti himu jechuudha. Atillee dhugaa qabda atillee dhugaa qabdaan jaarsa biyyaati malee namni biyya bulchu namni ilmaan Oromoo seeraan ala magaalaa sana keessatti hidhamanii waggaa hanga kanaa urgaa caaluun ajjeefamee yogguu ta'an ijoolleen tun seeraan ala hidhamtee osoo beekan osoo aangoon itti kennamee jiru osoo manni marii iddoo sana jiru murtii murteessanii ijoolleen kun seeraan mana hidhamtee saballee walii buusee hiikaa jechuu danda'an hiikuu namoota dadhabanidha. Whereas namoonni akka Mustafee laaqama garaagarummaa nuti jiru. Namoonni akka Mustafeedhaan namoonni siyaasaa biyya alaa nyaatanii dhugan Ameerikatti biyyoota siyaasaa biyya alaa dhuganii hojii aktiivizimii keessa bal'inaan turanii siyaasaa kana asii achi qabanii Oromootuma namootuma akka Jawaar Mohaammed fa'a irraa sirriitti wal qayyabatanii wal hubatan har'a jarri osoo jarri keenya quban qabne jara jala nyaatanii fixanii jiru. Kanaaf kana qofa si miti dheengadda dubbii dubbatame tokko miidiyaa irratti hin kaasne wanti sun deebineetiin seriously waan kaasuu barbaadu tokkotu jira. Maal dhageenya dheengadda? Mustafeen torbaan keessaa guyyaa tokko manni isaa eessa jedhanii Dirree Dawaadha. Jechuun maal jechuudha? Torbaan keessaa guyyaa tokko hojii Dirree Dawaa qaba jechuudha.
Guyyaa tokko torbaan keessaa waajjira Direedawaa qaba jechuudha. Direedawaan mootummaan biyyattii sanaa keessatti laal Amaarri maal jedhaa ture beektaa amma dura yaadattoo ta'e Finfinnee magaalaa Oromiyaatti yeroo jedhamu Finfinneen magaalaa Amaaraatti jedhaa turan. Magaalaa Amaaraa waan taateef magaalaan mootummaan kenna maal jedhan Baahar Daar illee mana mootummaa qabaachuu qabna. Akkuma Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu Finfinnee keessaa nullee qabaachuu qabna. Jarri kunoo maal fidan Direedawaatti fidan. It's exact copy of inamis beeki. Kanaaf dubbiin deemaa jirtu yoo Mustafeen kana godhu Shimallis Abdiisaa hoo maal eega? Eessa jira? Seera kamtu sii kenne Mustafeedhaan aan osoo Shimallis Abdiisaa ta'e boru ganama mana kan keessan cuftee akka baatu yooksan ni deetan ofii kiyyaa dhaqee ashaqsiisee bayas keessaa deemi. Ati naannoo Sumaalee bulchita malee Direedawaa hin bulchitu. Right away jedhamuu ni qaba. Kuni yakka. Kuni dadhabina mootummaa keenyaati. Sodaa ilmaan Oromoo qabanidha. Kantiibaan mataan isaa yoo sodaate aangoo gadaa dhiisu. Magaalaa Direedawaa ka waggaa 30 TPLF kan dur magaalaan sun Itoophiyaa keessaa adda durummaadhaan sadarkaa dinagdeetiin beekamtu laamshottee kanatti carraa isaa harka dhufe kanatti yoo kan magaalaa Direedawaa laaftuu sanaayyuu tiksuu dadhabee fuudheetiin saba biraatiif kenna yoo taate salphinni kanaa olii hin jiru. We don't need Kadir Jawar inni achi taa'ee keessummoota ayyaana qullubbii akka gaggeessu keessummoota faasikaa akka gaggeessu warra iida amantii islaamaa salaateetiin galu baatii ramadaa akka gaggeessuu fi baatii ramadaanaa mana irratti deemeetiin akka eenyuunuu ziyaaruuf miti. Walgahii dheengaddaa keessattuu waan turaan kaasee yoo dhageettee jiraatte hedduu nama dhukkubsa dhiyeessitanii jirtan waan san. Manguddoon Oromoo bakka itti affeeramnetti hayyuun Oromoo bakka itti affeeramnetti kabajaan Oromoo bakka tokkollee bakka hin godhamnetti magaalaan tun waggaa 5 dura magaalaa qabnu seenaa isiitiin nuu deebi'e jedhanii Somaaliyaa irraa fidanii Jibuutii irraa fidanii yeroo achitti magaalaa san keessatti viizaa malee seenanii jechuudha. Lammiin biyya biraa viizaa malee seenanii yeroo biyya san keessatti paaspoortii malee seenanii kottaa galchaa jedhaniitiin abdii illee yeroo Mustafeen yeroo waan kana dalagu mootummaan federaalaa Mustafee itti gaafachiisuu qabaa ture. Akkam gootee namoota naannoo sanaa fidde maal gochuu eenyu sii fayyame Somaaliyaa irraa biyya san rafte eenyu sii fayyame alaabaa biyya sanii fiduun Itoophiyaa keessatti bare alaabaan ABO har'an danda'amu. Alaabaan dhaabbilee even alaabaan faandootu amma naannoo bal'inaan keessatti hin danda'amu. Bakka kun jirutti yeroo alaabaa kan arginu ka Oromoodhaaf jibbitu alaabaa walii jibbitu maaltu alaabaa Somaaliyaa ta'ii alaabaa dhaabbilee biroo alaabaa Jibuutii maaltu Itoophiyaa keessa dhabse because kan bulchaan Jibuutii dhalataa Direedawaa waan jedhamuuf moo akkas taanaaniin inni nuu Jibuutii fuudhee as galuu qaba. Jibuutii fuudhee gara haaraatti as deebi'uu qaba malee deeggaree Direedawaa fuudheetiin naannoo biraatti achi baasuudhaaf Great Somaaliyaa ijaarra waan jedhu sana fiduudhaaf salphina ta'a. Balaa hamatu as deemuuf deema. Wanti nama mul'ata wanti sodaataa jiru. Yoo wanti kun dhaabbachuu qabe bakka jirutti firiis godhamu yoo xiqqaate jechuudha. Bakka jirutti firiis gochuu baannaan balaan as deemuu fi hawaasa kana jidduutti wanti uumamuudhaaf deemu baay'ee olaanaa. Ammoo kan miidhamu eenyu yoo ta'e hedduu sodaachisan. Jarri hidhatanii jiran. Kontiroobaandii akka barbaadanii meeshaa galfatan. Akka barbaadanii waan galfatan daangaa irra jiraniif. Mootummaan naannoo Somaaliyaa ta'e Somaaleen illee Somaalilaandii jedhi Jibuutii jedhi ni deeggaran jara. Oromoon garuu meencaan isaatu harkaa guurameera. Hawaasni meencaan isaa harkaa guurame humna inni qabu beeke.